Berarti mereka bantu Muhammad Ahmad kami belum pun. Anak kami bagi walagarni walagan yeroo hunda hawaasa dhaqee yeroo dubbisu enerjiin isin raawwatu. Energiin waa ittiin oofu, ittiin dubbadhu, ittiin falmu gara biraatiin dhuftu. Uummata irraa dhuftu. Kanaaf hawaasni keenya jabaatee, tokkummaa isaa cimsatee, jaalala isaa cimsatee, babal'atee, wal dhaga'ee, wal dhageessisee waggaa akkanatti obsaan wal dhaggeeffatuu fi walii himara waggaa argatu hamilee guddaa nu kenneetu. Warri online yeroo iddoo gaa komii dhiyeessan tokko daa'imman tuwachaa jedhama. Awwaji daa'immanii naa gaarii dhaa'u. Ijoolleen keenya aadaa keenya, afaan keenya, eenyummaa keenya, jireenya keenya barachaa akka guddatu keenaami. Wanni manatti dhiibuuf hin jiru. Kabiraan Oromoo yoo ka manatti dhiibu taate silaa jaarsi dubbii barbaadaan dhufa. Haadha manaatu manatti hafa. Isinleen dubartoonni gamisa keenya walakka uummata keenyaati. Isaan immoo daa'imatu waca jechuun manatti akka mana barbaadu. Gaafa dhuftan ijoollee teessan hunda fidaa hunda waan Oromooti. Mariin ani godhu mariin as geenye hangarraa ni beekanii 2000 fi kudhaafuu 15 irraa gaafa OMN dhaabne irraa kaafne mariin as geenye town halls marii akkana maaliin jedhaa is real is grassroots is tangible yoo namooti hamma tokko Abba Madiillaatii fi Dr. Baqqalaa fi Galchooraa qofa waliin qabannee haasa'u taate adda maree fa'aa mana dhiibnee ni taatire. Kanaaf namni fedhe waan fedhe haafitu ijoollee fida ijoollee teenya ni guddifannaa jechuudha. Qabsoo kana ni dhiibna. Gaafa dadhabne immoo isaan dhaalchinnami. Kanaaf har'arraa dhaalchisuu waan eegalluuf ijoollee fidaa akka isinitti hin dhaga'amne. Wanni godhaa jirru dhugaadhaa kitaaba barreeffame kitaabni achis kitaaba seenaa achi keessaa agartan seenaa waliin dalagni waan ta'eef waan hedduu tarii gaafa ijoollee gaafa nummuu gada reejala fiiguutu yoo taateen alatti erga siyaasaa eegalee waan hin dalage ifumatti si wajjin waan dalage seenaa wallooti. Hangi tokko gaminni tokko gaafa ijoollummaa waan hin keessa dabree bu'aa bahii keessa dabraa ture haala siyaasaaf hawaasummaa naannoo Dhummugaatii fi naannoo Baharsii Harargee lixaa naannoo san ture. San amma tokko tuttuquu yaalatiin jira. San caalaa garuu wanni as keessatti agartan akkamitti bika hin dandeessu Oromooni. Oromoon hamileen qabdu, Oromoon tokko hin taatu, hoogganan qabdu, yoo hundi soon biyyaan qabdu. Ni beektan dargaggeessin eeggatti bishaaniin ta'uu taate malee warri biyya alaa kana wal qaacessaa ture. Mee warri zaman faaltoo keenyufaa jira. Sufyaan faana as jiran. Dabana faaltoo irraa kaafneet as turre. Sooshaal miidiyaa fayyadamu faaltoo irraa eegalle. Gaafa san wanni namni keenya mana barchaattis, mana taaziyaattis, mana barshoottis bakka itti wal ga'e hundatti qabsoon laamshooyitee waan turteef namni keenya hamilee wal buusu hamilee akka walotti akka sabaatti akka uummataatti hamilee keenya buufe. Collective self-esteem. Santu hedduu na yaaddeessaa ture. Saniifin akkana kana keessaa baana ka jiru qoratte. Wani tokko kanneen kana barreessee fi Oromoon kun waa hedduu beeke. Waggaa 50 deeman, waggaa 60 deeman jira. Bikka irraa kaanee fi bikka amma jirru jirtu wallaaftuu miti beeka. Wallaaftuu miti. Akka barbaanne saffisa barbaanne deemu baatus ibsuu dandeenyu nuti. Kanaaf kaleessa qorannee sammoota haala qabatamaa uummata keenyaatiif addunyaa amma keessa jiru maal yoo dalayne uummata kana caba qalbiidhaan kollaabsoo collective self-esteem kana keessa maal baasuu qaba jennee isin wajjin isinitti himaa waliis lolaa gaggaabii narra obsu tokko hedduu jira mana kana keessa akkasuma faaltoo irraa eegallee dachirra wal geenyee dura daasporaa ijaarree sochoofnee samboota uummata keenya kan biyyaa sochoofnee waliin sochoonee Oromoon waggaa 50 qabsootee bikka takka hin jaan waggaa 5 gaditti bikka takka geenyee garsiisnee jira. Akka durarra ollaan Oromoon uumaa dalaguu hin dandeessu biyyaadha. Uummanni guddaan ani ittiin boonu
wanni ni ittiin gaabbine keessaa tokko maal akka ta'e beekanii? Oromoon hin dandeessu, Oromoon qabsoo hin dandeessu fayyadasan Oromoon qabsoo ni dandeessi miti. Yeroo gabaabaa keessatti saffisa firaa fi diinas rifachiise bakka akka geessu. Ituma keessatti illee tuqee jira. Qoosaa tokko hin jireenya. Qabsoo finiinsinee jara wayyaanee wajjin negosheet goone walii galee aangoo kan nuudhaaf jarri. Jara biyyaa yaamee jira hoo qaba. Yeroo warra biyyaa lafa walitti qabuu yaallaan hin taane ni beekani. Boodarra warra biyyaa saniin hawaa gaafii ta'e aangoo sana ni fudhatamoo jenna. Ati ammallee barqoosaa jaalattan an jedhan. Mootummaan akkana kuftiinuu keessa jira. Arguchi irraa kufuun kaanee kana dheesitti kenne bara. Warra irra tarraan ijoo kana. Literally. Hin dandeenye sammuu goone yeroo gabaabaa keessatti saffisa ajaa'ibaatiin jijjiiramanii. Caba hamilee, caba qalbii san wal dhaanuu dandeenye jechuudha. That was my biggest contribution and something I'm proud of. Now, ammoo maaliif kaatee dubbatta kan jiru Oromootu bakka sanitti deebi'u jira. Saba keenya uummata keenyatti bakka sanitti deebi'u jira. Kalee sababa laamshayina mooraa qabsoo keessatti jaarna qabsoo keessatti uumama irraa ka'e Oromoo waliin taatu. Oromoon qabsaa'uu hin dandeenye. Oromoon hin bilisoomtu jechaa turan. Oromoon jijjiiraman fiddu. Amata gadaa akkuma dhiitamte itti fufu miliyoona 50 taatee miliyoona 5 gamaa gamana dhiifamtu akka nakkaatti yeroo ture gaafa akkasiini. Har'a hoo Oromoon bulchuu hin dandeessu. Biyya ijaaramteetti kan ta'e waliin diiguu jiran. Biyyi akka hafufte Oromoon bulchuu hin danda'u kan jedhu amma duulli bal'aan nurra gaggeeffamaa jiru. Alarra Oromoon bulchuu hin dandeenye. Har'a nee galloonni kun gaafa hin wajjin negosheet godhu namni tokko maal jedhu kooma ijoolluma kun wantoota kana waan qabadhee dhagaa beekta. Maal barbaaddan jedhan? This is I think 2015. Maal barbaaddan jedhan? Aangoo barbaaddan jedhan. Aangoo tan kootu maal kaabinee ta'uu barbaadda? Ministeera ta'uu barbaadda? Oromiyaa irraa barbaadda? Lakki. Guddooma barbaadna. Tooppii magala bulchuu barbaadna. Amma wanni akkasiin qabu gaafa dardaraa sana wanni ajaa'ibaatiin qabu. Aangoo barbaadna. We want the prime ministership. Biitii tunnuun malti bulchuu qabna. Amma taagataa dhiitamuu qabnu. Maal jedhee ta'a? Koofneetii ateen jabaa goote jiru. Oromoon biyyaa miti waluu bulchuu qophii miti jiru. Warra geenye hanga keessan kana hayyo Oromooti miti harreen immoo baasuu dhuftanii bulchiti jeeti. Onnee mutumana sanii har'a waan namni san jeesan dhugoomsaniiti ijoollee nama warra jirtu aara naqaaneessan jechuudha. Maaliifi waggoota jaan darbe kana keessatti diinagdeen biyyattii ni gube, seekuritiin biyyattii ni gube, dippiloomaasiin biyyattii ni gube. Waan qaallichi nurraa kennuuf falfaleessan qabatamaan nurra fidanidha. Qaallichi warra ganda keessaa guuree ol kaa'ee beeka hin dandeessu. Kanaaf wanni nama dubbachaa jiru wanni dalaguu deemu waliin. Oromoon biyya bulchuu akka dandeessu beekanii jiru. Warri har'a jiru kun keema Oromoo osoo hin ta'in xurii akka ta'a. Oromoon jara kanaan madaalamuu akka hin qabne. Akkuma kalee qabsoo hin dandeessan jedhamsan zip goonee qabsoo itti agarsiisnee har'as warra aangoo qabatee mugaa jiru, warra aangoo qabatee quufee deeqifatee haqqisaa jiru. Kan sirreessine takka kanarraa kaafnee Oromoon Oromoo fakkaatu. Ka dhugaa Oromoo beeku, ka beekumsa beeku, ka nama dhaga'uudhaaf qophii ta'e karaa akka sirreessu uummattoota sabaaf sablammoota biyyattii wajjin gochuudha jechuudha. Wanta qaalamaan isin garsiisuu barbaada. Gaafii kaatu eegee jirme jaasee booda. Mootummaan kun kufaa jirti, mootummaa kuffisuu barbaadu ta'ee wanni deemaati. Wannummaan dubbii ammatti nakaase maali? Ambarra baluu piraayimisteera ta'ee ta'uu dhabe adda irraan qabu. Ani kan qabsaa'e uummata kana salphina keessa baasuudhaaf. Har'a
waan wayyaaneen amma diidamii torba taate sanii waggaa jaha keessatti daaraa godhan biyya. Akkami as geenye kan jiru islaayii takkaalama agarsiisuun barbaada. Naa mootummaan tokko sirni mootummaa tokko gubbaarra hoogganaa jira. Nugusa ta'uu danda'a, amiira ta'uu danda'a, pirezidaantii ta'uu danda'a, piraayim ministeera ta'uu danda'a. Isa jalasitti utubaalee hanga jedhaniin pillars of power jennan akka hubattanii hin barbaada waan mootummaa jedhamu. Maaliif siyaasaan Oromoodhaa 2018 booda jijjiiramtee jirti. Hanga 2018 resistance politics keessa ture. Siyaasa qabsoodhaa, siyaasa resistance. Sirnaan lolaa ture, sirna mootummaa tokkotti lolaa ture. Mootummaan sun nu ala goomsine, nullee ala goomsine irra qabsaa'u ture. 2018tti aangoodha qaban. Kanaafuu aangoon akkami akka dalageetu akka hubattaniif qabxii takka lama kaasuu barbaada. Kanaaf wanti mootummaa jedhan wanti biyya hagara mangist isteeti jennuun tuni haalli isiin ittiin bultu akka laaltu hin barbaada. Gubbaarra ruular takkaa'uu hoogganaa jira. Mootii ta'uu danda'a adda addaati. Isa jala warra imaammata isaa, tarsiimoo isaa, fedhii isaa uummata gabbuusee hojiirra bu'u oolchu. Eliit kan jennu ministeerota, jeneraalota gurguddaa, komishiinaroota kanaa jira. Isaan kun maal hoogganan? Caasaa mootummaa kan jennuun institutions, state institution kan jennuun waan akka securityidhaa, economy, bureaucracy, media, diplomacy, partii jecha hedduu deemu. Warra barbaachisaa qofaan as kaa'e. Uummanni garagadii jira jechuudha. Nugusni mataa keetiin biyya bulchu hin jiru. Nugusichi takka, pirezidantii takka, piraayim ministerichi gara ministeerota isaa, komishiinaroota isaa, jeneraalota isaatiin instituutiona sana hooggana. Instituutionni suni, jaarmaaleen suni sirnicha utuban jechuudha. Wanni agarru kun, wanni akka diinagdeedhaa, wanni akka birookiraasii, seekiyuritii kun utubaalee pillars of power jennaan. Utubaalee manni kun utubaa qabee takka koornoo raawwanni qaba. Utubaan kan biraa tokko tokkicha garuu asitti koornarii jira. Maal akka jettanii muuti. These are the corners. The corners was basically the pillars. Pilaara barbaadatu jechuudha. Now, gaafa qabsoo biraan goonus kan qabannee deemne. Maali? Gaafa go to the next slide. Go to the other one. Insurgency. Now, sirna akkasii yoo sirna abbaa irree ka ta'u taate qabsoo waggaa irra gootu qabsoo bifa lamaan godhuu dandeessa. Qabsoo hidhannootii fi qabsoo nagayaatiin deemuu dandeessa. Qabsoo hidhannoodhaa waggaa gootu rimeerolaan uummata keessaa ka'uudhaan, uummata ijaaruudhaan, uummata keessatti maaddeeffachuudhaan caasaalee utubaalee aangoodhaa tana jala ciraa deemeeti boodarra laaffisee jala ciree biteeti lafaan gahaa jechuudha. Walii gala qabsoo hidhannoo akkasii dalaga. Qabsoon qeerroon goote tokko qabsoon nagayaa hoo maali ka jiru slaayid sanii naa dhaga. Qabsoon qeerroo qabsoo nagayaa. Qabsoon qeerroo maali? Utubaalee aangoo kana diiguurratti hin fuulleffanne. Utubaalee aangoo kanaa fi addaan diiguurratti fuulleffanne. Gubbaarra jarti PLF ture, sanii gad ministeerota ture, sanii as instituutii adda addaa ture. Nuti maal goone duula gamaa gamanaan goonu akka isaan waliin hubanne akka ajaajinii fi qajeelfamni isaanii wal keessa hin deemne goone jechuudha. San keessaa tokko bitoo wayyaanee nikaa addaan hiikuun san ture jechuudha. Nikaa addaan hiikne instituutii kana jechuudha. Qabsoo qeerroo bifa kanaan deemne. Itu bakka deebite to the original na deebi. Kana bakka immoo maal dhufte mootummaan normally qabsoo qeerroo dura sirni TPLF akkas ture. Qabsoo qeerroo dura gara qabsoo qeerroo tokko deebite sirna akkasii jiru san maaliif jijjiirre? Ana jijjiirre addaniine jaarmiyoota kana gara keenya finne jaarmiyootaa fi elit takka hoggansa ministeerota addaan baafne ministeerotaa fi warra oliis adda baafneeti boodarra isaanumaan isaan garagalchuu dandeenya. Now, haala ammaatti deemi. Mootummaa garagalchuun nu barbaachisu kuttee waan hin jedhinitti mamma. Qabsoo hidhannoodhaa noormalii sila asii ol nyaata.
Qabsoo hidhannoo naannoo Tigraayittis, Amaaraattis, Oromiyaattis gaggeeffamu caasaalee kana nyaateetu jira. Diinagdee laamshee jira. Birookiraasii laamshee jira. Amma bulchaan maal hin jiru. Milishumaatu nama cafata malee wanti tajaajila uummataa sadarkaa qabaleetti kennu hin jiru. Gara gadiitti humnoonni qawweedhaan itti fincilan sirnicha nyaatanii akka hirmaatti fidu jira. Gama waliiti osoo namni humni biraatu hin dhiibin muummichi dhiibi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jira. Maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama si jauh hunda biraaree nama isin halaka gaashee jiru qofa bira kaa'e. Kaakistokraasii waan jennee jira. Kaakistokraasii jechuun maal jechuudha? Hoggaa namoonni dandeettii hin qabne, amanamummaa hin qabne, naatoo uummataa hin qabne, incompetent, irresponsible, corrupt warri ta'e qofa hoggaa biyya bulchan kaakistokraasii jedhamsiisa bisu. Kanaaf ministeeronni kun amma qaalchanii sodaatan. Namichi inni arrabsa ni aari'a ni hiika. Kanarraa kaka'e waan dhugaa takka itti dhiman. Waan inni gubbaa qabsitu kunaasirraa hin jiru. Fudhatanii tu'uusan. Waan fudhatan san immoo hojiitti dhiigan. Maaliif itti namanan? Takkaa itti namanan, takkaa dandeettii isaan qaban. So qaalli jirii ministeeronni isaa urguufan qaban ni fakkaatan malee. San qofa osoo hin ta'in biyya ollaa hundaa wallolee jiru. Somaaliyaa walloo, Eertiraa walloo, Jabuutii walloo. Keenyaan hangeessi tureenis akkasumas jaalaltiin jiru. Uganda, Rwanda, addunyaa mara except Emirates malee biyyi takka karii Itoophiyaan jirtu arra. Nan gama dippiloomaasiinis dhiibbaa fi walitti unnnecessary gama akka Somaaliyaa kan hogganaltan waan nama qaaneessuuf dalagamu. Sababa kanaan karaa asii mormitoonni isa tuqan ol mataa asiitiin caasaa jaaree fi walitti bu'iinsa adda addaa godhu. Fakkeenyaaf gama diinagdee fudhadhaa. Diinagdee maaltu laaffise? Diinagdee kan laaffise inni guddaan lola. Garuu waan lolarraa hafte akka waan biyyi sun quuftee maallaqa bita yoo nan beeku baate malee biyyi sun gaasa lafaa ba'u kan gurgurtee maallaqa bita geessuu dandeen qabdu. Masaraa mootummaa ittiin jira. Riizoortii isaa fi namoonni muraasni tokko kan inni ittiin jira. Maallaqni lolaan dhume. Lolli maal godhe? Qonni akka dalagamee godhe. Ganda keessan gidduu agaafadhaa. Keessattuu isin daakuran hoggaa beeraa hin gadda. Finfinnumaa fi Adaamaa fi Dirree Dhawaatti qamaatanii dhuydanii daandii guutanii galina. Ganda keessan dhagaa galaati ilaala uummata. Namni bahee galaan jiru dalagataa hin jiru. Naganni jiru. Asal lafa daba jitu saa kalau boleh menunjuk. Nah dan ini apa sih? Investment ini tabira hari itu bufuri sih. Biaya kayak sahu malah ini baik cuma sahu lola tu jadi. Loli tidak kayak calu beri. Handai rahat tadi kasih tak ketemu. Isasnya di tempat tu jadi. Sahu kan? Dalaga abis ini, dalaga mormitota kau yang lola jadi ini. Utubaalee ammoonni jedhuun kun yaratanii addaan babaayanii addaan fofotoqanii jiran jechuudha. Kanaaf mootummaa uffisuu wanni jedhamu piroojeektii ta'uu danda'u. Kutee jira jechuudha sirna kute. Sirna kute kana maalumni ammaa tolchu. Itti biinaan ni kuta. Take my word to the bank. I studied this for life. It is gone. Garuu sirni ifirraa qombol jee kutuu mitu. Maaliif biyya nyaatee fitee jira. Wanna barbaachaa jirru tokko maqaa keenyaan waan reebu jira. Bor kaleessa Soromoon hin bulchu jennee hin dandeenye. Kan dhaqetti an zamanaan keessattuu callisee kana zamanaan nama nagayaa ta'e kana. Zamanaan dippiloomaasii kana nama hedduun arga hogganoota biyya adda addaa. Waa'ee warra Itoophiyaa bulchoo kana hoggaa isaan haasayan osoon kophee biyya keessatti iddoo isheen fedha beekta. Wallahi. So embarrassing, you know.
namni keenya hundi namni keenya kasirrata keessa jiru jeneraalli jiru ministeerri jiru kanaan hin qaamne hin jiru. Maaliif tokko maqaan nyaata alagaa duraanu maqaa keenya hin jaalanne daran hin dhugeessinu jechuudha. Tokko maqaa keenya wata deemu. Lammaffaa waan leen tolataa jirutti waan jaarsisu hin jiru ilaalchisaa jaalatanii dubbitanii dhaggeeffadha waan hin jiru. Mullee mootummaa Oromootiin itti jennu itti dandeenye. Sirni kun qabsoo Oromootiin ol ga'e. Maqaa Oromoo dhayata. Badiin isaa haga fedhe yoo akkan. Nurra maxxansa. Jaarsi elemoo jaam tokko yoo jiraate. Ijoollee hedduu keessaa duuba guddataa yeroo qabaate guddataa yoo haate mucaa warra elemoo santu hate qabdan guddataa qofaa yoo ganda hundaatu waliin maqaan xuraawaa jechuudha. Tokko kan lammaffaa sirni bifa kanaan utubaaleen sirna biyya hagar mangistaan kaa'us ta'e bifa kanaan gaafa shoshorroqee bututaa'ee laaffate mootummaa qofaan qabuuf biyya wajjin westeet ollaabsiidhaa jechuudha. Biyya waggaa buufee laaftutti fudhatina. Haa toltu, haa baddu, biyyi dhageenya ijaaramte booda qoymu, sirreessu, sirreetti tolchu, hamtuu isii irraa laaffisanii mootummaan sun mootummaa nama miidhaa irraa geessu irraa laaffisanii kan nama tajaajilu godhuudha malee biyyi takka adda facaanan callee dukkana keessa facaatee beeka. Somaaliyaa laala, Yemen laala, Liibiyaa laala. Gaafa qabsoo disaayin godhu dura adeemsa duraa kan yaadne ture sirnicha garagalchuu guututti. Ijoolleen wajjin qabsoo nagaa qorachaa turte Arab Spring kaaftee abbootiin reediyoo arabaa kan dhugaa kubbisan nuti san dura kayaadaa turre wanni nu barannes sirna abbaa irree tokko baga garagalchee dimokiraasii ceetaadha. Maal garree? Dimokiraasii ce'uu dura biitii bittinnaa wal waraansaa keessa akka seetu agarreefi awwa biitii faca'uurra mataa jirutti amaammata fe'anii hidhanii kanaafuu maal godhuu qabna? Sirnuma jiru mana keessa warra hamaa dhiibnee warra wayyaa ol baasuu qabna. Kanaaf lammaa jala marfannee jiru hafasan. Laafina jiru osoo beeknu. Biitii diigamuun is very dangerous. Kanaaf ammoo inni lallabaa jiru maali? Sirna garagalchuu maal osoo taate arraa miti gaafa tiyoorii qofa qoranne sanii waggaa fudhu fitteeni guyyaa afurtamutti fittu akkan ta'e asuma hin jiru ture waan guduteetti kuma itti buunaan bara mana utubaan isaa laaffate xiqqoo sana akka itti buunaan buute bee kakkaa'u muka jirmi isaa shame rirmi fitte gaafa qilleensi qabu godhanii lafaan dhaye amma sodaan an qabu maali sirna kana daddafnee karaa tokkotti itti baasuu baannaan maqaa keenyaas gaafa Oromooti biitii jiite. Biitii jiite. Gaafa isaanii jiite waan jamurra dhufna jechuudha. San qofa osoo hin ta'in biitii adda facaateeti nuus walii keenyaanis ollaa wajjinis rakkoo keessa seenna ka jedhudha. Kanumarra naalan. Akkamiin as keenya? Warra mootummaatiin chaaleen godhuu barbaada warra sirna san keessa jiru warra nama mootummaa san keessa jiru parsantii 5 hin ga'u kan barbaade jiru kurnanuma shanan saniitiin chaaleen godhuu barbaada. How did we get here? Qaanii kana keessa akkamitti dhufu? Laaftuu sitti fakkaatee hoggaanaan akkanatti dubbadhee qaanii adimitti godhu garuu amanu malee keessa ba'uu hin dandeenye. Hojiin qeerroodhaa maal ture? Biyya tana gara dimokiraasii ceesifne federaalizimii dhugaa haayiti Oromoo keessatti itti eegamu haayiti hawaasa Oromoota keessatti eegamu walqixxummaan jira namu naannoo ofiitti bulchee biyya walii galaa immoo qoodannee angoos qabeenyaan qoodannee wal dandeenye bullaa abiini dhufe bakki karaa dimokiraasiin barbaadnu sirna abbaa irree ijaarree jiru agoo taa'e biittisuun bala nu geessi yoo naatu beeka naatu hin ceessi faranjii fi arabii harka dhayaniif wanni hoggan Afrikaa balleessu tokko ummata fi dhiisee ala eegu kan boodoo daandii dimokiraasii nu geessu dhiisee daandii abbaa irree fudhachuun gaagama siyaasaa keessa nu seensisa
political crisis hamaa keessa nu seensise. Gaagamni siyaasaa 2019 irra dhufe gaafa walloo eegalu jechuudha. Gaafa olii iyyuu eegalu. Gaagamni siyaasaa gara nu geesse dirree siyaasaa cufuuf gaggaan seenu lolatti deemte biitti. Akkasuma 2020 Oromiyaatti lolli ni ka'e Tigraay lolli ni ka'e. Lolli ta'uun diinagdee nyaatee jechuudha. Diinagdee biyyattii batala lafaan ba'e. So biitiin isaanii seensa kan beekaa boodarra nuti dimokiraasii barbaadnu hin arganne inni sabbaa irraa barbaadu hin arganne anokiraasii waan jaan galle jechuudha. Anokiraasii jechuun maali? Sirna tokko yeroo ce'umsaatitti namni tokko dhugaan tokko abbaa irree gochuudhaaf yaalee abbaa irree jechuun irree qabaachuu qabdaa miti hawwuu qabdi kanaa miti. Abiyyarra abbaa irree laamtoodhaati jechuudha. Abbaa irree laamtoodhaati hanga beekee irree nan baasennaan bu'aas hin qabu. Kanaaf anokiraasii jechuun sirna seerri keessa hin jirre namni mootummaan beekaa sirna akkanaatirra sirna abbaa irree dhugaadha wayii. Namni kayak nama mengutip saya mana aja, apa jawab malu fit. Khane masjid aku tetap nih, church aku tetap nih, gereja aku tetap nih. Pada zaman wajah nih, muari kembali. Dua tiga tahun lagi ambane bopane kalau tetap nih, aku sudah jadi nih. Akan kami bobai kalau tetap. Ano kresin, bikam motor mana itu anak kami, bikam bumi ada biya ada orang deh, lapise biya shifton biya budan kare itu. Ano kresin deh. Innutis waan nuti barbaadu barsiisati waan itti barbaadu hanqateeti Finfinnee irratti Adaanachii fi Mallis wajjin kantiibaa oloo ta'anii irra taa'u jiru jechuudha. Suurri isaan immoo nyaatamtee Finfinnee seenuu jirti rakkoo. Dhumarratti very important wanni kan dubbachuu barbaadeef warri keessatti warri online jirtan rakkoo wattanii qabu. Maaltu kana fide abi maaltu kanatti isa geesse? Hawwii guddaa qaba. Ina pakai satu orang pula itu lagi. Setiap ni kerja kerja. Amerika dia boleh hasil. Profesor itu kerja orang jodoh dari jenis dia. Kita tu ni ada. Mari, hawi muda apa? Hawi anggo muda ada. Abjura kan? Kawan kan? Tersimu kan? Bekom seumur mati sekali. Kabar nota, tak kata muda nora. Hingga betul, boleh madan. Hawi di saat ini, hangkini, organisasi ini boleh juga ni. Biati bala hamtu terkait sini. Anak ini ragu barakong kau. Gabu, orang Mudafis, Ethiopia Dafis, Sabah Salamu Dafis, Gampa Afrika Dafis. Bala hama kafide, amal le bala hama. Dalam hamesa kadema tu kita cakap ni. Namun nak apa saja? Agar kamu sekarang nak boleh jadi. Kabar tu dan ni jadi. Ini kamu, namni baru amat jadi itu wajah dia mengendur. From day to day, amma pak kopasa, biar gubatnya tahu jitu dia dolar tak kejar ada, macam mana berapa? Pun kau mengendur. Hamsi amma tahu orang motif I want you to have discussion. Salpannya salpin hama कैसे नहीं रहा salpannya biar tersuju kurwai nama tu kurwai nama lama wai kami Marianne akan kita कैसे akan kita sabar nama tu kojeja sabni budangku ana nama tu kojeja biti budangku biti nuai ana कैसा tu orang lalu janjiran gafu tu menurut mari kita rani tu Kondara saya tu pakai ni boleh gapo. Wah, macam timur kayak situ mana mah tu ini. Hal jawab singgah kan nanti. Akan itu, nanti mau orang mula kan aku fikir nanti. Orang genjen, mau tu mau aku muka kan hote. Mana dia muka aja. Riri bisa nyate. Lensi kufi sudah hote. Nyate jago hote. Anda tu pakai mah ni sekolah tu. Gama-gama na bala to kumho to kumichina huti bole aapne tusi dunde gama to bagaru illezi gama be ma kedra videdi dolle dedi sille gadda sale gamo mukhana oso illezi ufesra to kufisi
ji'a takkaawu kallattii mana keetii irraa faallaatitti akka sii ta'utti gaafa bugallee irraa dhodhoofattee illee mana ittiin ijaarrachuu dandeessutti fuuffifata. Gaafii nan ijoollee bilisummaa kee jiranii qabu, gorsaan isaanii qabu kana warra Amsterdam hedduu galatoomaa hedduun isin jaalladha.